أيه نبي كيسا نبي دو يتفاي لا واي سيرا كنيرا نغافتي وما سلبا كمبر فاي برنوت ثلاثه في اكسمس دمو كتاب استاذ فرحاني كتابه كان جولين دوبايستان انا برا ترغاچو دندي سنبتره جولين امنتا تلفتني كتابكم باي سنفيا ديچو أنا بريد أيوة أما يعني لما فيه وجدنا شيخة ko gurgura ne natti kenne garu kitabichi ba afiki adu bisem beta namatu naaf bite jal qabarratti namni naaf bite jennani ni godanyati naaf bite nin jaalat me ko jaalat sirrana qabe jichan jira kadir cabiyati astaghfirullah sheekha tokkotu na wanno ta'e na iriyaati yatana na bite sheekha sanarra kazana chuma yollalu kitabicha nin jaaladhe saibati yaafan bitu dhaqe sumayyaa dhawan bitu dhaqu kitabicha jaaladhe na nan bakka askenna isinin gurguran jedhee irraa fuudhe jechuudha qarshii guddaan dirham 30 jaala Allah Allah obboleen waan kitaaba salaata nama du'aayi fayyadamaa dubbisa kitaaba diinii keenyatti deebinee jennee nama narrabsinu jecha nama yaada waan ta'e namaaf fayyadamu kanaaf jecha rabbii kan caalu hin jiru wallahi mana banatee suuraa namaa gad deebisee koo irraa ta'a waa'ee diinii dagatee jechuudha. Kanaaf daraadhiinota keenya baradhaa gizeessan bultii gaarii horachuu dandeessu waan ta'eef yoo bultii gaarii hin godhanne ilmoo keessan irree akkuma keessan kanatti raasa'ee kadir uffata tarakkabeera ijoolleen qaatar dammoo warroonni uffata ani uffata hayyama kootu gaafi wal gaafannaa kennuti harra moolali ijaabni kee ijaaba warra isaa fakkaata si fakkaata ijaaba ijoollee Filipiinii nan jaaladha ijaaba akkanatti namarnu naa bitte dhugaa dubbachuuf jarumarraan bee fudhadhe ijaaba akkana Karena hadirnya kan jeru ini. Gapi na gapat temu si gapat doa duma kan mati. Lapa. Haye, wala magama na rakong gab. Ya, nagapat. Sumoji na pataje da mali namni wa gali wan kinki mali na tingkaru ya ki wai na mana tata anu fradi se kalan. Sira mi to wallahi ku salba da wallahi salba da khair. Sira mi. Dosa keessa nabiyyiin duuti murteeffame nabiyyi kam sagalee kee nabiyyi keessa nabiyyiin itti murteeffame nabiyyi kam duuti itti murteeffame duuti akkamiin hangal inna lillahi wa inna ilaihi silaana fakkeenya nabiyoonni hin du'ani fakkeenya Isaanis ganaa deebi'ee du'a Adilah mungkin jalan injingkamin komati silali injingkamin di pataji di tuan mana sejadi dia mesti malay pun lawan dan dia injingkamin Nabi Ibrahim la Isa Smith ijual le made bistu sume tu komati la di Nabi Isa ni gana dewi ru hamarin dune Fanni ranan gafatin yani akkasitti tari kanneen irraan beeku waan ta'eef. Salphaadha la kanas beektu miti nabiyyi Isa. Namoonni ajjeesuudhaan wannoo jennaan rabba sool hin fudhanne alayhi salaam. Nabiyyi Isa wallahi. Isaan itti fakkeeffame malee rabbiin itti murteessine garuu itti fakkeeffame malee yani Isaan hin duune jedha Quraana keessatti. Ta'us garuu namoonni uudonni ajjeesuudhaan wannoo jennaan rabbiin as wal fudhate bakkume. Eessaa sirriidha. Namni hin deebisina adaraa obboleen hin deebisina suma yoo dadhabde manaas ni kennama. Nabiyyiin abiddatti darbatame yoo suma Ibrahim. Wasa Nabi Ibrahim. Seenaa isaa garuu hunda baratte? Angas maraa miti. Yaanuma wantuma dhageettirraa malee. Dhageettirraa akkamitti hubatte yaani Nabi Ibrahim maaliif Wama tokko dhageetti beektaa jechuun waa tokko seenaa saabota kanneen yoo dubbisu fakkeenya
seenaa Sumayyaa fakkeenyaan Sumayyaa dubbisee maqaa Sumayyaa ofitti baafadhee waa'ee Khadiijasaa ta'u waa'ee Asharraa isaa ta'u wama tokko hin dubbista miti. Warroota addunyaa irratti jannata argatanii saabota kudhanii dhamti isaan. Kan akka Yusuf, kan akka Nabiidha Yusuf dha. Umar, haye, adinya. Kudhanii kan akka sadii. Taabtaa godhaa obbolee waraana hin qaqqabaa jira. Taabtaa godhaa mee? Sadiidha karaa Umariidha. Haye, Aliidha. Sadii. Hamza. Afur. Shan. Shanta siyaaf. Nabiyyi Ibrahim sume isan dhagee irraa sittani kanarraa hin gaafatin ishee kanarraa illee hin barsiisi maaliif achi hin geenye wama saraa ta'uu dhaggeeffadhu baratuun dhamma hubannoo hin qabu bari anis isuma dhagee irraa imaanni san baradhe irraa kun garuu yaadachiisudha maa dogongorri xiqqishuun nama baay'ee dogongorsiisuu danda'a. Dogongorri xiqqishuun nama baay'ee dogongorsiisuu danda'a siif galee. Ina garuu ati dogoggora irraa nu hin dogoggorru jedhi nama qoraana nu deeggadda qaraanii keessaa dogoggorri guutuutu jira. Makaaraja dogongorruun jarka makaaraja lau dogoggorte makaarajan sirreeffata maaliif makaaraja namuun hin sirreeffata bas wantoota kanarraa dogoggorte dogongorri xiqqisuu wayii. Dhagee irraa siima. Wallahi sirrii dallaa waa sirriitu wallahi. Keessa seenuuni kana keessa kennaa dhiibama. Sorry. Obbolee seenaa Nabiyyi Ibrahim sinitti immoo isa dhagee irraa sirrii dhammoo sirrii miti garuu suphee hin dubbatin jechuudha maandiriin beekaayyee. Seenaa kanarraa dhiisin si jedha barki nuti waa'ee kanarraa dhiisi. Wama dandeenyurraa. Wama baratterraa wama salaataa ammaa fi wama takka. Sume mirga koodii bakkeetti argitanii. Laa mirga jedhii baamti kennaa waan xiqqisuun dogongorri teenya nama baay'ee sammuun isaa barratuu danda'a siif galee nama baay'ee dogongorsiisuu danda'a. Kanaaf gaarii miti ishee. Sodaachuu dhumatti ta'e daffaa. Baay'ee nabiyyoota keessaa immoo nabiyyoonni uummata isaa wajjin baay'ee rakkate eenyuun. Wayifatti gaafachaa jira garuu waan kanarratti wallaahi dhuma isaa. Kanarraa hin beeku kennaan. Kanarraa hin gaafatin jedha barri. Nabii Muusaadha. Achi argitee wallaahi. Wallahi komantiin barreessine nabii jubilaa Muusaa fi Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamaaniyyuu kanarraa itti dhiisi. Wallahi ergasanii barreessan. Nabiyyi Muusaadha uummata isaa wajjin kan rakkate haayee nabiyyiin godaaneoo. Nabi Muhammad illeen Makkaadhaa gara Madiinaatti deemanii jiru. Nabiyyiin godaane nabiyyi kam? Maal godaane? Nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakka bakkatti kan godaanan isaan. Maal kan kana siin jedhu barbaachiseete sume nu dhiisi ilma namaa nabiyyoonni waa baay'ee qoramanii qormaata san keessa darbanii dhumni isaanii baay'ee bareedee siin jechuu kan kana si bukaasuu barbaadeen irree garuu halas rakkoon qabu inshaallah. Anis isumanii xiqqoo babbaradhe irraa beekumsaan gas